Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam madhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. Oduu keenya har'aatiin duulli Tiwiitarii mata duree sarbamiinsi mirga namoota Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabatu jedhuun guyyaa har'aa gaggeeffamuuf akka jedhuun weerara bara 1883tu irra deebiin nu mudate jechuun hawaasni Oromoo aanaa Amuruu fi Jaardagaa Jaarteerraa sababa lola milishaa Amaaraatiin buqqifaman dubbachuun adeemsi maqaa marii biyyoolessaatiin bilisiginnaan itti jiruun rakkoo biyyattii kan furu osoo hin taane iddoo kan hammeessudha jechuun ABO'n ibsa baasuu fi akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa Oromiyaa lixaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin buqqa'an 200,000 fi 50,000 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu jechuu wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'am madhuma sagantaa keenyaatti nu faana turam. Duulli Tiwiitaraa mata duree sarbamiinsi mirga namoota Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabatu jedhu roobii har'aa gaggeeffamuuf akka jiru dhaga'ameera. Torbaniin dhiittaa mirga namoota Itoophiyaa keessatti raawwatamuu fi rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru hooggantoota biyyoota addunyaa irratti dhageessisuuf kan adeemsifamu duulli Tiwiitariin roobii gurraandhala 2 bara 2022 mata duree sarbamiinsi mirga namoota Oromoo irratti raawwatu haa dhaabatu jedhuun gaggeeffamuuf akka ta'utu himame. Duulli kun miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kanneen akka ajjeechaa jumlaa, reebicha, gudeeddii, manneen uummataa gubuu, lammiilee buqqisuu, beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf kan kaayeffatedha. Waraana Eertiraa, milishaa fi humna addaa Amaaraa Oromiyaa keessa seenuun Walloo, Wallagga giddu galeessa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru balaaleffachuu fi akka dhaabbatu kan gaafatu duulli Tiwiitarii kun roobii gurraandhala 2 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 irraa jalqabuun ni taasifama. Duulli kun hawaasnii fi dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa, Ameerikaa, UK fi kanneen biroo rakkoo fi gaaga'ama namoomaa uummanni Oromoo keessummeessaa jiruuf xiyyeeffannaa akka kennaniif waamichaa fi dhiibbaa taasisuuf duula qophaa'edha. Akkuma kanaan dura uummanni Oromoo fi qaamni mirga ilmaan namaatiif quuqaman hundi duula kanarratti hirmaachuun qooda isaanii akka bahan qindeessitoonni duulichaa dhaamanii jiru. Weerara bara 1883tu irra deebiin nu mudate jechuun hawaasni Oromoo aanaa Amuruu fi Jaardagaa Jaarteerraa sababa lola milishaa Amaaraatti buqqifaman dubbataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandoota baadiyyaa 10 ol keessatti lola walitti fufaan banameen gammaatti lubbuun dhalattoota Oromoo baay'ee kan darbe yoo ta'u manneen maatii gandoota 5 olii guutumaan guututti barbadeeffamuun dhagahamee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti gandoonni guutumaan guututti gubatan Saammoo, Ilaamoo, Cidhaatti, Harar Jaarsoo fi Harar Saammoo gabaa Musii kan jedhaman yoo ta'an tibba jalqabaa gandi kun weeraramuu hawaasni gandichaa ijaaramuun ofirraa ittisuuf yoo yaalus humni dabalataa fi meeshaa waraanaa gurguddaan itti dhaquun manneen abbootii warraa gandoota kanneen keessa jiraatanii hunda barbadeessuun namoonni sababa umrii isaaniitiin baqachuu hin dandeenye mana keessatti gubamuu isaanii maddi keenya kun eereera. Obbo Kaabaa Toleeraa guddoo ganna 70 kan ta'an mana ofii keessatti gubaman kan jedhe maddi keenya kun obbo Gabuluu Qocee Margaa Baay'isaa Fufaa Toleeraa ammoo qabamanii dararaa hamaa booda ajjeefamuu quba qabaachuu ibseera. Gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu, Migir Joojoo, Lummaa, Shonkoor jedhaman keessatti ammoo hawaasni sochii milishaa Amaaraa hubateen dursee waan baqateef milishaan Amaaraa lola malee seenuun saamicha guddaa raawwatanii midhaanii fi qabeenya hunda fe'achuun gara qe'ee ofiitti deebi'aniiru jedheera. Gochichi taatee seenaa keessatti bara 1883 hawaasa naannichaa mudatee ture kan yaadachiisudha jechuun namoonni yaada isaanii kennan dubbataniiru.
Adeemsi maqaa marii biyyoolessaatiin bilisiginnaan itti jiru rakkoo biyyattii kan furu osoo hin taane ittuu kan hammeessudha jechuun ABO'n ibsa baasutu dhaga'ame. Adeemsi marii biyyoolessaa Abiyyi Ahmad waraana waliinii Itoophiyaa kan dheeressudha jechuun ajajaan waraanaa ABO'n ibsa baasaniiru. Koomishiniin marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa hundeessaa jiru ilaalchisuun ibsa kan baase ajajni olaanaan ABO'n haala amma jiruun mariin kun waraana waliinii Itoophiyaa kan xumuru osoo hin taane caalatti waraana jiru kan hammeessudha jedheera. Mirga ummata Oromoo hidhannoon kabachiisuuf bilisiginnaa wajjin wal'aansoo hidhannoo taasisaa kan jiruu fi Oromiyaa keessa bal'inaan kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo marii biyyoolessaa mootummaan bilisiginnaa adeemsisuuf adeemsa irra jiru ilaalchisuun ibsa baaseen adeemsi kun waraana waliinii Itoophiyaa kan xumuru osoo hin taane kan hammeessudha jedheera. Waraana waggaa sadiif Oromiyaa keessatti ji'oota 15 Tigraay keessatti adeemsifamuun gaaga'ama namoomaa fi yakka waraanaa hordofsiiseen booda bulchiinsi Abiyyi Ahmad marii biyyoolessaa adeemsisuuf koomishinii marii biyyoolessaa hundeessuun adeemsa koomishiinaroota muuduu irratti argama. Koomishinii marii biyyoolessaa mootummaan hundeessuun paarlaamaa raggaasisee karaa afyaa'iin mana marichaatiin eeruun koomishiinaroota walitti qabamuun adeemsa calallii irra kan jiru yoo ta'u koomishinicha mootummaan hundeessuun wal qabatee walabummaan isa gaafii keessa jira. Adeemsa marii biyyoolessaa kana ilaalchisuun isa kan baase ajajni olaanaan ABO'n adeemsa kana keessatti walamantaa waan hin mul'anneef gaaga'ama caaluuf biyya saaxila jedhee jira. Marii biyyoolessaatti seenuun dura walamantaa uumamuu qaba. Haalonni marii gaggeessuuf dandeessisan jiraachuu qabu jedheera. Marii biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'e adeemsisuuf tarkaanfiilee fudhatamuu qaban kan eeree ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo lolli bakkeewwan akka lixa Oromiyaa, naannawa Gidaamii, kibba Oromiyaa Gujii, giddugaleessa Oromiyaa Shawaa kaabaa fi lixa, kaaba Oromiyaa Walloo akkasumas daangaa Amaaraa fi Tigraay bakkeewwan akka Abiyaalam, Mayisaamir, Sagadee fi Shiraaroo keessatti adeemsifamaa jiru. Waliigaltee irratti hundaa'uun dhaabbachuu akka qabu hubachiisee jira. Itti fufuun dhiibbaa Eertiraa dhaabsisuu fi humnoota ishee Itoophiyaa keessaa baasuu hidhamtoota siyaasaa guutuu biyyattii keessa jiran hiikuun bakka hundatti daandii gargaarsaa saaquun labsii shororkeessummaa WBO fi TPLF irratti labsame kaasuu fi koomishinii marii biyyoolessaa walaba ta'eef qaama hunda biratti fudhatama qabu hundeessuu qaban jedheera. Ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti xiyyaara waraana nammaleessaa fayyadamuun haleellaa raawwataa jira yoo jedhu harka tokkoon waraana gaggeessaa harka kaaniin marii fi nagaa biyyoolessaa jedha jechuun adeemsa bilisiginnaa qeeqee jira. Kaayyoon mootummaa Itoophiyaa marii biyyoolessaa kanaan wal qabateef tokkummaa keessoo isaa cimsuuf deeggarsa biyyoota lixaarraa argachuuf jechuun WBO'n ibsa isaa kana keessatti eereera. Humnoonni mootummaa federaalaatiin lolaa jiran marii biyyoolessaa kana irratti ni hirmaatu wanti jedhuun ifaan ifatti dubbatamuu baatus bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad bilisummaa uummata Tigraay wajjin mari'achuuf fedhii akka qabu Associated Press tibbana gabaasee ture. Gama biroon dura taa'an humnoota Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaafii fi deebii BBC New Hour waliin taasiseen mootummaa Itoophiyaa waliin karaa alkallattiin mari'ataa jirra jechuun isaa ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa Oromiyaa lixaa keessatti namoonni sababa walitti bu'iinsaatiin buqqa'an 250,000 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu jedheera. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa, Horoo Guduruu fi Wallagga Lixaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin lammiileen 10,000 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu kan eeru ibsi kun Wallagga Bahaa fi Lixaa keessatti qofa lammiileen 200,000 fi 50,000 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan ibseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa ibsa guyyaa darbe baaseen sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee kanneeniif deeggarsi namoomaa dhaqqabaa akka hin jirre ibsee jira. Naannichatti hanqinni midhaan nyaataa daa'immanii fi haadholii harmoosisan mudachuun haala yaaddessaa keessa jiru kan jedhu ibsi waajjira qindeessaa gargaarsa namoomaa kun barattoonni 10,000 lakkaa'aman ammoo barnoota addaan kutuuf dirqamanii jiru jedheera. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti milishaan faannoo Amaaraa finxaaliyyaa Amaaraa waliin ta'uun daangaa ce'uun weerara lammiilee nagaa irratti bananii namoonni 100 lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u manneen jireenyaa uummataa gubachuun qabeenyi guddaan saamamee jira jedheera. Gama birootiin ammoo hongee kutaalee Oromiyaa akka Baalee Bahaa, Gujii, Boorana, Harargee fi kanneen biroo keessatti mudateen miidhaan horsiisee bultootaa fi qonnaan bultoota irra gahee babal'achaa jiraachuu eeree jira. Godina Harargee Bahaa aanaa 11 keessatti
keessatti namoonni 600,000 fi 27,000 tajaajila bishaan dhugaatii hatattamaan kan barbaadan yoo ta'u, beelladoonni 200,000 fi 60,000 ta'an sababa hongee naannichatti bu'een dhumanii akka jiran gabaasaaleen dhimma kanaan wal qabatanii bahan ni mirkaneessu. Kabajamtoota hordoftoota maatii ODM, oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.